meeshaalee elektiroonii ta'anii mana keessatti kanneen akka eelee biddeenaa kan daabboo tolchuu fi istoofii garaagaraa abbaa lama abbaa sadii abbaa tokkollee warri barbaadanii kun guutuunsaas gubbaarratti argama. Nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii nutis nagaa keenya dhaaqimamoonni jajjabaattuu ramadaanni akkam isinitti jira. Waan jabaatee isiniif halaafisuu jechaa turtii keessanii viidiyoo kana laayik sheer gochaa aga xumuraatti waliin tura. Warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuutiin gara mana keenyaatti dabalamaati. Nu jajjabeessaa isiniin jennaa kunuugaa akkuma asirratti argitanii bakki kuni magaazinaadha. Magaazina bakka itti hojjetamudha malee suuqii otoo hin taane suuqii namni dhuunfaa galchee gurguru otoo hin taane kuni magaazinaadha jechuudha. Bakka itti istoofiin garaagaraa eeleen kan daabboo tolchuu kan maali hundi hojjetamu as kanadha. Bakkuma isaatii kan nuti deemnee kaleessa malee hin gaddaadha. Kanana bakka kana deemee istoofii abbaa lamaa kana bitee galee isa immoo guyyaa kaleessaa viidiyoo isin hojjedhee gatiin isaallee meeqa akka ta'e isinitti himee jira. Arras immoo irra deebii gatii isaa isinitti himuu barbaaddan baay'een keessan jirtu waan ta'eef kunuuti egaa akkuma asirratti argaa jirtanii inni rikeessisaa akka wanta shakakii qabu kun jechuudha. Argitanii inni rikeessa moccaramaan kun baay'ee kwaalitiif qodaa baay'ee jabaata ta'edha. Istoofis yoo ta'e eelees yoo ta'e kun isaan kun gatiin isaanii hin dabalu jechuudha. Maaliif aluuminiyeemii orjinaaliidha. Isa lummuxxii sana miti. Inni lummuxxiinis gatiin isaa qofaa inni kunis qofaadha. Inni lummuxxii yeroo isin jedhu kunis hedduu kan isa waan tokko ofirraa hin qabne kanaa jechuudha. Inni irra keessa wanta sarara wayii qabu kun gatiin isaa hin dabala. Akkasumallee kan girgiddaa daallee jira. Eeleen garuu namni baay'inaan keessattuu warri mana dhuunfaa keessanii keessatti fayyadaman isa girgiddaarraa osoo hin taane isa dhaabbii yookaan isa lafaatu fakkaata. Akka yaada koo fi akka fedhii kootti jechuudha. Garuu murteessaan fedhii maabbaatii kan daabboollee ni jira kunuu akkuma asirratti argaatii jirtanii eelonni kun abbaa sagalee yookaan immoo isa guddaa jechuudha. Isa guddaa abbaa sagalee. Warri mana mataa keessanii ijaartanii qabdanii isa lafa dhaabbatu kana bitattanii itti fataa jechuutii dandeessu. Aariif xaarii tokko malee ani eelee kan argan bitee tureera amma miti itti fayyadamaatiin jira. Akkaataa itti fayyadamaa isaanii nutti agarsiisettanii turtanii sarratti viidiyoo isiniin hojjenne yeroo isaatti kan hin bitanii walumaa galasaa bireekarii kan wajjin hin bitamu jechuudha. Yeroo manatti ibsaatti hojjetamu girgiddaatti hojjetamu kan waliin bitamu wayii jirti. Ishee wajjin yeroo sanaa birrii 5,500 bitamee jechuudha. Eelicha egaa guddaadha. Abbaa sagaleetii baay'ee aariifii ta'edha. Har'a immoo gosumti ananii bitee itti fayyadamaa jiru kuni gatiin isaa birrii 13,000 jechuudha. Eeleen biddeena inni tokkoffaa orjinaalli isaa yookaan immoo lammaffaa tokkoffaa qaba. Intina sibiiluma isaatu garaagaradha natti fakkaata. Akkuma argitanii sibiilli isaarra keessatti kan lummuxxaa hojjetame jira. Kanuma wanta sarara qarsii wayii qabu kun eelee isaati jechuudha. Nastoolamee jiru. Kunillee immoo ni jira. Abbaa sagalii fi kan isaa gadiis jira jechuudha. Torba walakkaa wanti jedhamu wayii tokkoffaa yookaan immoo biddeen guddaa kan baasu isa abbaa sagalii sanadha. Kuni magaala hoolotaa keessa ta'eetu bakka itti hojjetamu jechuudha. Kuni bakka itti hojjetamudha malee. Suuqirra miti as kanatti akka barbaaddanitti erga laaltanii erga filattanii booda itti isiniif kan gaxxamamu jechuudha. Akkasumallee istoofiin kaanillee ni jira inni teebilirra kaa'ame itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Garuu gaafa mana qabaattanii beeksisni tokko jiraate isa guddaatu baay'ee tokko gaariidha natti fakkaata akka kootti. Nama dura isa xiqqaa sana abbaa lamaa isa xiqqaa teebilirra taa'u isa miila hin qabne sanattidha kanan fayyadamaa ture. Amma immoo mana natti dhisee akkasumallee mana keessatti nyaata hojjechuu hin barbaanne kushiinaa alaatti baasuufanii isa immoo kushiinaa alaatti baasuudhaaf immoo istoofii isa miila qabu na barbaachise yeroon pilaaniitti baasu jechuudha. Achiin booddee intinaa sana maqaa isaayyuu istoofii abbaa lamaa isaa miila qabu sana isa guddaa tokkoffaasaa isiniin jedheera kaleessa viidiyoo irratti sirriitti ilaaltaniitu ta'e birrii 8,000 bitamee lammaffaasaa immoo abbaan lamaa isa shiroo garaagaraatti hojjetamu jechuudha. Saddeestiin irra taa'u birrii 6,000dha. Akkasuma abbaan lamaa ta'ee sama teebilirra taa'u isa xiqqaa jechuudha. Inni xiqqaan kuni birrii 1,000
tokkoo fi dhibba ja'a inni xiqqaani abbaa lamaa ta'e baay'ee gabaabduudha. Birrii 1,100 inni abbaa tokko immoo xiqqishuu tokko xiqqoo baay'ee xiqqoodha. Isheen xiqqoon sun immoo birrii 1,400 jechuudha. Distiimaa nama lama shiroo iyyootti hojjetan nama lama sadii nyaachisullee hin baattu. Baay'ee xiqqoodha bakka xiqqoo wanda laaxxeef taati nama qofaa jiraatuuffaa. Akkas taatee abbaan tokko sun immoo birrii 1,400 dura 8 moo meeqa turteedhaani. Haalli jiruuf jireenya qaala'insa wal qabatee baay'ee madabalaa jira. Namni keenya du'a malee waan dadhabeen qabu. Ittuma cabseetu bitaa jira, fataa hidhee jiraachaatii jira. Inni akkasiin isiniin jedha qimamuuchi jabaadha baay'ee salphaadha. Irra caalaatti achi teessanii meeshaalee akkas gatiinsaa haayii ta'e yookaan dabalaa ta'e kana achi teessanii too bitattanii baay'ee tokko bareedaadha isin mijate. Waaqni isin gargaaree gaa'eleen birrii 13,000 ta'eera. Isiniin jedheeti jira amma fachumarra jira. Inni kan biraan ibsaa hagam kaffaltu isinii ibsaan qoxxoruu isa kamidhanni qoxxorrii isa kamidhanni qoxxoruu kan jedhu ture gaaffiin keessanii. Ibsaan egaa qoxxoruu hin dhiisu inuma qoxxoraa garuu akkaatamatti fayyadama abbaati jechuudha. Harka keessa qabatanii yeroo tokko tokko shiroo hojjechuudhaa fi kasala irratti illee fayyadamuun jira. Malee ibsaanii hojii isaa hin dhaabu. Eleef ammoo isaa galgala jechuudha. Nuti kan fayyadamnu sa'aatii 3 booda akkasuma kireeffattoon illee kan jiran isaan illee akka eelee fayyadamuu barbaadan yookaan immoo istoofillee mana keessatti akka fayyadaman waan himaniif gatiin itti dabaleetudha jechuudha. Gatiin mana kiraa maaliif ibsan baay'ee herrega waan ta'eef innaa isaanillee galgala eeleellee hin fayyadamu. Garuu sa'aatii 3 booda yoo ta'e hagas mara hin lakkaa'u jechuudha. Inuma lakkaa garuu homaan jedhu kanas teessana jireenyadha waan ta'eef danda'anii jiraachuun immoo waanuma jiru isiniin jechuu fi agasa kana hidhee jala muree murteessee isinitti himuu hin danda'u. Yeroo tokko baay'ee overii lakkaa yeroo tokko immoo homaan jedhu jidduu magaleessatti lakkaa hagammaatti inuma jirra. Kan baay'ee nama jibbisiisu baay'ee lakkaa'u tokko kasalmaan dajaa istoofii isa suphee of keessaa qabu sana jechuudha. Kasalmaan dajaan suphee of keessaa qabu suni namoonni tokko isaadha kan itti fayyadamanii baay'ee tokko lakkaa haga kana hidhee isinitti himuu hin danda'u isa. Baay'ee lakkaa inni isallee hin qabu ani. Kanaafi isa fooyyee qabudha. Kan isin bitachuutii qabdanii ilaaltanii akkasiin isiniin jedha. Kan hin lakkoofne kan ibsaan qoxxorillee hin jiru garuu fakkeenyaaf kasalmaan dajaa isa suphee of keessaa qabu kanafa otoo dhiisanii maal rakkoo qabaa kan jedhuuni viidiyoon irra isinii qabadheetii dhufee isa kana fakkaata. Kun dhaabbataa miti egaa hanan margan bakka kana deeme guyyaa 2 bulee har'aan 3ffaa kootii dabaluu immoo danda'a hagasitti immoo dabaluus qannasuus danda'a. Kanaaf akkasittiin jala murtanii hin qabatina. Gaafuma bittan irraa kaataniiti kan isin gatiisaa jala murtanii barachuu dandeessani. Akkasiin isiniin jedha bakka isiniin gallee yoo jiraate gaaffii dabalataas yoo qabaattan immoo gaafachuu dandeessu. Kan isin gaafattanii otoo nan hin deebisiin hafellee ni jira waan ta'eef isa kanas immoo nan isin deebisa. Warris immoo mana yeroo amma nuti yeroo viidiyoo kana waraaboo hankeenya nuu sirreessaa nuu gaxxamaa jiru san nuti filanne jechuudha. Kanaaf teenyee eeggachaa jirraayyuu viidiyoo baay'ee shoortii ta'e waraabe agan deebi'ee dhufutti laayik sheer gochuutiin nagaa ta'a baay'ee.